Ashama akkam jirtu nagaa keessanii jirra jirtu isiniin jedhe maatiiwwan keenya warroonni maatii nuun ta'in sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti nu dabalama isiniin jedha nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa kaa namni suurarraa irratti agartan kun Naayi jedhama jechuudha. Haadha manaasaa hin beeku haadha manaasaa ani hubiyyee hin beekaa jechuudha. Akkamittiin Naayin hubiyyee fuudhe? Ubiyyee irratti fuudhe moo ubiyyee dura bicoo kana fuudhe kan jedhu egaa ka suuronni baay'een ba'aa jira amma haati manaasaa kan dura ubiyyee dura ishii fuudhe sossobee teechisaa ture jechuudha. Suuronni baay'een gama tokkotiin ba'aa jira yeroo kanatti egaa Naayin dura tidaarii horatee yookaan wanyu godhatee jechuudha gaa'ela dhaabbatee gaa'ela erga dhaabbatee maatii gamuma maatii isaatiin gaa'ela dhaabbate jechuudha. Naayinii maatiin hin beeku bifa kanaanii amma immoo yeroo ubiyyee fuudhu ubiyyee sooshaal miidiyaa irratti wal baree jechuudha. Ishii sana dhiisee ubiyyee fuudhe jechuudha. Ubiyyee fuudhee yeroo ubiyyee fuudhu maal jedhaani ishii saniin jechuudha. Ishii saniin goyyomse jechuudha. Waan jedhe goyyomse kaadhiirri hin beeku hin goyyomsa. Yookaan bakka wannuma ta'e jedhaani jechuudha dhiirri namaan galu. Maaliif dubartii jechuun akka harma keenya kanaa agartanii akka harma keenya kanaati. Harmi keenya akkuma jigu kana qalbiin keenyas jigaa jechuudha. Dhugaa rabbii har'a immoo ubiyyeen dhugaa jirtu irra geessee jirti ishiin irra geessee suura argattee gadi baasanii bifa kanaan gadi baasaa jiru jechuudha. Suura duraa tokkokkii gubbaa irratti ishiin viidiyoo irratti hojjannaan jechuudha. Naayin immoo sirumaa waan godhu dhabee qaana'ee badee jira jechuudha manaa irree. Dhugaa rabbii ubiyyeen baay'ee na gaddisiistee Naayin ni beektu mucaa arbaa miinciti. Ubiyyee irreen hin beeku eessaa akka taate Naayi nan beekaa mucaa arbaa miincii ta'uu isaa. Garuu intalli inni fuudhee intaluma biyya isaatii jechuudha inni duraa ishiin duraa egaa kan ubiyyee fuudhee wajjiniin jiraata daa'ima lamarraa horateera. Warroonni ani ergaa isinii dabarsuu kaniif immoo dhaamsa isinii dhaamu in jira yoo ta'e warroonni kutaa biraa irraa kutaa biraatitti heerumtan viidiyoo kanarraa baradha. Maaliif micayyoon tun osoo biyya isaa taate osoo hollaa isaa taate osoo kutaa biraa ta'uu baatte intaluma arbaa miincii intaluma naannoo sana odoo taate ittiin heerumtu jechuudha. Maaliif akka inni fuudhee bultii qabu dura beekti jechuudha. Naayin amma bultii isaan duraa saniin hiikne wajjin jiraa jechuudha. Maallaqa kennaafii jechuudha. Shamarran takka takka immoo maallaqa bira hin dabartu. Bakka ubiyyee odoo hin taane kanan jedhu ishiin duraa jechuudha. Sittan deebi'aa yookaan ishii kana maallaqa afan barbaade yookaan kana afan barbaade saniifan barbaade amansiise jechuudha. Haga amma kana dhugaa rabbii jechuudha amma ubiyyeenii fi Naayin erga wal fuudhanii amma yoon dogongoruu baadhee naannoo waggaa afurii guutanii jechuudha. Naannoo waggaa afurii guutanii haga waggaa afurii tana akkamitti dubartiin inni dura fuudhe sun teeche. Kunuu anaa gaafidha. Ani abbaa warraa koo yeroo narratti fuudhu maalifan ta'a? Okay, lammaffaa haati isaa dubartiidha. Eeluun dubartiidha. Obboleettii Naayiti. Iccitii kana isaan hin beeku. Obboleechi isaa sunirra ni beeka. Abbaan Naayi ni beeka. Ubiyyee silaa isaan bira hin deemti. Isaan ubiyyee bira hin dhufu. Akkamittiin itti muudidan? Dhugaa rabbii jechuudha. Ani gama kootiin obboleechi kiyya akka barbaade hoon jaaladhe waa'een kanaat irratti hin dhossu jechuudha. Maaliif dhugaa jirtu gaafuma duraa walitti himanii yoo wal fuudhanii rakkoo hin qabu. Garuu warra
yeroo daa'ima lama godhattee akka nama kamuu biyya harabaa deemtee hojjetattee dhuftee jirti, dadhabdee jirti, uffee yaa rabbi eebbifameettee tidaarii gaarii naa kennite, abbaa warraa gaarii naa kennite jette ishiidhaa gadi taa'e kun dhugaa muddatu. Dhugaa rabbi osoo sin ta'e mi maal gootu? Dhugaa waaqaaf viidiyoo biyyee kana sirriitti warra maaruffa dhageessan dhaqaa dhaggeeffadha. Barnoota guddaa irraa argattu. Dhugaa waaqaa jechuudha.